masaraan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatuillaah Khaameeneen doorsisaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiif jilbeenfachuu mannaam seenaa diddaafii gootummaa biyyattii yaadachuun qophii xumuraa taasisanii jiru. Addunyaan waraanni kaamoom hin ka'u jechuun yeroo dhiphattu ajajoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan garuu ergaa tokko qofaam dabarsaa jiru. Tiraamp bidda kana yoo qabsiise mootummaa isaa dabalatee seenaan isaanii gubataa bal'ina isaa qabannee jirra. Misaa'elonni 2000 ol ta'an kanneen yeroo ammaa Tel Aviv Haayifaatti qiyyaafatan ajaja tokko qofaam eegaa jiru. Kunis Yoo Ameerikaan balleessaa tokko raawwatte Israa'el dabarsaa taati jechuudha. Gama kaniin Iraan sirna ittisaa qilleensaa ishee isa sodaachisaa S-300 naannoo wiirtuuwwan siyaasaa fi niwukileeraa ishee Tehraan Isfaanitti deebistee dhaabaa jiraachuun ishee saaxilamee jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Yeroo qilleensi siyaasaa giddu galeessaa ho'ee gubaa jiru kana ergaan sodaachisaa tokko karaa dippiloomaasii yookaan karaa miidiyaa osoo hin taane karaa iskiriinii raadaraa ifa ba'ee jira. Addunyaan iji ishee hundi gara doonii waraanaa Ameerikaa fi dirooniiwwan isaaniirraa yeroo jirtutti Raashiyaan callistee taphni koo amma eegale jechuun tarkaanfii basaasotaa warra lixaa rifachiisuu fudhattee jirti. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen dhageessu qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraam qophii keenyaatti turtii gaarii. Sagaleen waraanaa giddu galeessaa irraa dhagahamu yoomiyyuu caalaam sodaachisaa dhufee jira. Garuu Tehraan keessatti sodaan bakka hin qabu. Haala kanaatiin masaraan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatuillaah Khaameeneen doorsisaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp kanaaf jilbeenfachuu mannaam seenaa diddaa fi gootummaa biyyattii yaadachuun qophii xumuraa taasisanii jiru. Addunyaan waraanni kaamoom hin ka'u jechuun yeroo dhiphattu ajajoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan garuu ergaa tokko qofa dabarsaa jiru. Tiraamp bidda kana yoo qabsiise mootummaa isaa dabalatee seenaan isaanii gubataa. Hussein Kanaanii muqaddam ajajaa olaanaa duraanii eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraanii fi xiinxalaa siyaasaa beekamaa ta'an dhugaa kanaam ifatti baasanii jiru. Akka isaan jedhanitti Tiraamp yeroo ammaa kana rakkoo dinagdee keessoo fi salphina seenaa episteen jedhamuun hudhamee jira. Kanaaf xiyyeeffannoo uummataa hatuuf jecha waraanaa Iraan waliin jalqabuu danda'a. Garuu kun herrega dogoggoraati. Muqaddama akeekkachiisa jabaa kenneen waraanni kun yoo ka'e teessoo Tiraamp kan kuffisuu fi dhuma siyaasaa isaa kan fidudha. Kunis seenaa waraanaa Veetnaam waraana biroo Ameerikaan keessatti kufte waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu Iraan biyya salphaatti liqeeffamtu akka hin taane mirkaneessa. Ameerikaan rukuttaa muraasa yookaan haleellaa daangeffamaa raawwachuun Iraanin jilbeenfachiisuuf abjuu qabaachuu dandeessi. Garuu Tehraan abjuu kana bishaanitti naqxeetti. Tarsiimoon Iraanii fadhaam waraanni xiqqaan hin jiru. Yoo Ameerikaan galaana Hormuz keessatti tarkaanfii fudhatte deebiin isaas achumatti ta'a. Garuu yoo dogoggoraa seenaa hojjette wiirtuuwwan gurguddoo Iraan yookaan hooggansa olaanoo tuquuf yaalte deebiin isaa jahannama ta'a. Iccitiin sodaa guddaa uume tokko ifa ba'ee jira. Misaa'elonni 2000 ol ta'an kanneen yeroo ammaa Tel Aviv Haayifaatti qiyyaafatan ajaja tokko qofaam eegaa jiru. Kunis yoo Ameerikaan balleessaa tokko raawwatte Israa'el dabarsaa taati jechuudha. Iraan yeroo kana jettu of jajuuf miti. Seenaa waraanaa ishee kan waggoota 8 Iraaqii waliinii fi waggoota dheeraa dhiibbaa dinagdee dandamachuu ishee ragaa godhachuuni. Khaameeneen yeroo maraam nuti ijoollee Karbalaatiin harka kennuu hin beeknu jedhu. Ammas yeroo Ameerikaan waraanaa addunyaa sadaffaa fiduu danda'u kanaam jalqabuuf qophooftutti Raashiyaa fi Chaayinaan harka maratanii ta'an ajajaan Iraan sun dhugaa lafaa jiru yeroo kaa'u Ameerikaan waraana kana jalqabuu dandeessi. Garuu xumuruu kan danda'u nuyiidha. Qabsiistuu waraanaa addunyaa sadaffaa kan ta'u waraanni kun harka keenyaan murtaa'am jedhee jira. Oduun waraana muraasaa jedhu sun tarsiimoo Tiraamp kan fuulaam of baraaruuti.
Tiraampiin humna guddaa guureem doorsiseem yeroo Iraan jilbeenfachuu diddum qaanii isaa dhokfachuuf rukuttaa xiqqoo raawwataam jedheem of gowwomsaam garuu Iraan hoomsaa kana kuffistee jirtiim eenyuyyuu birmadummaa keenya yoo tuqeem iddoo nagaa hin argatuum jechuun Teheraan qophii xumuraa gooteem kaggaara addaamaa vaand cicciteem ija diimaa baasuun diina eegaa jirtiim injifannoon waraanaa kanaam meeshaa qofa osoo hin taaneem kan onnee fi cichoominaatiim sana irratti ammoo Iraan ga'umsa qabdiim yeroo qilleensi baa giddu galeessaam sodaa waraanaan guutamee jirutti samiin Iraan iccitii aaraa dhoksuum dadhabee jira ijoon dubbii kanaam suuraalee saatalaayitii basaasaa pilaanet laabsii fi eerbaas dhiyeenya kana waraabanidha suuraaleen kun wanta waggootaaf dhokatee ture yookaan akka waan bareettiin yaadamaa ture tokko ifatti baasanii jiru Iraan sirna ittisaa qilleensaa ishee isa sodaachisaa S-300 naannoo wiirtuuwwan siyaasaa fi niwukilaraa ishee Teeraanii fi Isfaanitti deebistee dhaabaa jirti wanti nama ajaa'ibu ergaalee Israa'el bara 2025 raawwattee booda addunyaan Iraan harka qullaafteetti jechuun amantee turte garuu suuraaleen kun Iraan kuufamaa S-300 dhokfattee turteetti jechuun mirkaneessu haa ta'u malee gaaffiin guddaan tokko ni ka'a suuraalee sanaam Iraan laawunchersi ni mul'atu garuu ija sirnichaa kan ta'e raadarrii bakka isaatti mul'atu kuni maaliifi duramee waa'ee bineensaam kana haa ilaallu sirnam S-300 PM kun iloota sadaffaa yoo ta'u xiyyaarota ammayyaawaa fi misaa'ilota kruuzii adamsee kuffisuuf kan uumamedha sirni kun tokkichi qofti yeroo tokkotti misaa'ilota 48 baachuu danda'a misaa'illi isaa dheerinni isaa meetira 7.25 yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 150 irratti diina argee saffisa maakii 6 yookaan saffisa sagalee dachaa 6tiin hir'isee diina daaraa godha xiyyaara diinaa kamiifiyyuu balaafamaadha garuu amma wanti Teheraan keessatti taajiru xiinxaltoota waraanaa dhiphisee jira Iraan laawuncherii 300 abdeetiin garuu raadara isaa ijoom suuraarra hin jiru raadarri kun yoo hin jiraanne misaa'illi kun ija malee taam diina arguu fi hordofuu hin danda'u kanaaf xiinxaltoonni Iraan raadara ofii ishee hojjettee waliin wal simsiisaa jirti jedhanii shakku kunis hybrid system yookaan sirna diqaalaa biraa uumuuf jechuudha Isfaan keessatti wanti mul'ate ammoo kana caalaam kan nama dibudha achitti S-300 cinaam sirna biyya keessaa Baavar 373 dhaabbatee mul'atee jira sirni Baavar 373 kun misaa'ila Sayyaad 4 fayyadamuun diina fageenya kiiloomeetira 200 fi olka'iinsa kiiloomeetira 27 irratti rukutuu danda'a Iraan sirnoota lamaan kanaam kan Raashiyaa fi kan ofii isheetti walitti makuun gaachana haaromsaa uumaa akka jirtu akeekam tarsiimoon Iraanii fadhaam yoo raadarri Raashiyaa nu jalaa badeem kan keenya itti galchinaam garuu kun balaa mataa isaa qabaam teekinooloojiin Raashiyaa fi Iraan wal simuu dhabuu danda'a yoo kun ta'e sirni kun diina fageenyaa yookaan kanneen ija raadaraa jalaa miliquum argachuu irratti rakkoo qabaachuu danda'a walumaa galatti suuraaleen kun ergaa lama dabarsuun tokkoffaan Iraan ammallee humnaam S-300 qabdi harka hin kenniniim lammaffaan ammoo Iraan amma sirna ittisaa qilleensaa ishee suphaa fi ijaarsarra jirti yeroo Israa'elii fi Ameerikaan humna guuraa jiranitti Iraan ammoo eeboo koonan qaraam gaachana koonan suphaa jechaa jirti kunis waraanaam ittaanuuf qophiidhuma ta'uusaa akeekam Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp oduuwwan dhiyeenya kanaam Ameerikaan waraanaaf qophaa'uun ishee soba jedhan irra deebi'anii haala ni jiru Tiraamp murtee waraanaa keessa seenuu fi dhiisuun murtee qoqqofadhaam namni biraa na ajaju hin jiru jechuun aangoo isaanii irratti ejjennoo jabaa qabaachuu isaanii mirkaneessanii jiru haa ta'u malee wanti peentaagoon keessaa dhagahamu haasaa Tiraamp irraa adda jeneraalonni Ameerikaa keessattuu ajajaan olaanaa humna waraanaa jeneraal Daankaanii waraanaa Iraan waliin godhamuun dheeraa fi ulfaataa ta'uusaa akeekkachiisanii jiru Iraan akka Venezuelaa salphaa miti yoo waraana keessa seenne baay'ee dheerachuu fi miidhaa guddaa nurraan ga'uu danda'a jechuun sodaa isaanii dhoksuu hin dandeenye Tiraamp gama isaaniitiin jeneraal Kaaniin waraana hin sodaatu garuu injifannoon salphaatti hin dhufu jedhee amana jechuun yaadaam jeneraalichaam laaffisuuf yaalanii jiru yoo mariin nagaa dadhabame guyyaan sun Iraaniif guyyaa dukkanaa ta'a jechuun akeekkachiisaa xumuraam dabarsanii jiru kanaan wal qabatee Tiraamp ergamtoota isaanii gara Jeenevaa erguun carraadhumaa Iraaniif kennanii jiru kamisa dhufuun ergamtoonni Ameerikaa fi Iraan
magaalaa Jeenevaa keessatti wal arguuf beellama qabatu. Kunis waraana duraam hafuura dhumaa baafachuuf carraa tokkichaa fedha. Wanti nama dhibuun Israa'el ishee yeroo hundaam waraana kanaaf Ameerikaa kakaastu amma sodaa keessa galtee jirti. Tel Aviv keessaam oduun dhagahamu tarii Ameerikaan waraana jalqabdee nuti akka hin hirmaanne nu dhorkiti kan jedhudha. Ameerikaan ittiin bu'inaam nu eegaam jechuun Israa'elin akeekkachiisuun ishee Tel Avivin yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Haa ta'u malee yoo Iraan jalqabdee Israa'el irratti Misaa'ela dhukaastee Ameerikaan battalumatti ajaja yama akka kennitu waadaa galtee jirti. Gama biraatiin Peentaagoon keessatti mariin maal goonuu jedhu ammallee hin xumuramne. Filannoon jiru lama. Rukuttaa muraasamoo duula guutuu kan mootummaa Iraan kuffisu. Gaaffii kanarratti jeneraalonni baay'een yoo mootummaa kuffisuuf duullee waraanni sun waggootaaf dheerachuu danda'a. Kun ammoo humnaa fi dinagdee keenya fixaam jechuun Tiraampiin gorsaa jiru. Tiraampi garuu ani nama nagaatiin garuu yoo dirqame nan rukuta jechuun qawwee tokko harkatti mirga nagaa ammoo harka biraatti qabatanii dhaabbatu. Walumaa galatti addunyaan kamisa dhufu kana ijaawwiitiin eegdi. Mariin Jeenevaa sun ni milkaamu. Addunyaan gara waraana abbaa giddugaleessaa isa guddaatti ceeti. Iraan nuti shororkaa fi dhiibbaa diinaatiif jilbeenfachuu mannaa du'a filanna jechuun ciccitee jirti. Ameerikaan ammoo humna keenyaam hin qorinaa jetti. Eenyutu mo'ataam, eenyutu jilbeenfataam. Deebiin isaam guyyoota muraasa boodaam ni beekama. Sagaleen waraanaa abbaa giddugaleessaa yoomiyyuu caalaam hadhaa'im addunyaan hafuura dhokfattee yeroo eegaa jirtutti Tiraan irraa ergaan diina rifachiisuu fi bichuu ishee boonsuu tokko akka bakakkaatti dho'ee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna waraanaa isaa isa guddaa galaana irra kuusee rukuttaa daangeffamaa Iraan irratti raawwachuuf karoora qabachuu isaa yeroo labsu. Hooggantoonni Iraan garuu sodaan rommuu mannaa ija jabinaa fi onnee sibiilaatiin deebii sina qabeessa kennanii jiru. Ministeerri deetaan dhimma alaa Iraan Kaazem Gaariib Abaadiin waltajjii Jeenevaa irraa dhaabbachuun addunyaa akeekkachiisanii jiru. Diinonni keenyaam waraana banuu irratti dandeettii qabaachuu malu. Garuu xumura waraana sanaa kan murteessu qalama isaaniis ta'e humna isaanii miti nudha. Jechi kun ergaa salphaa miti. Buna biddaa qabsiisan keessatti sinumatu gubata jechuudha. Iraan dhugaa tokko ifa gochuu barbaaddi. Waraanni Ameerikaa xiqqoodha jettee jalqabdu. Dhiibbaa naannoo sanaa qofa osoo hin taane addunyaa guutuu kan gubudha. Dubbii himaan dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baaqa'iin yaada Tiraamp kan haleellaa daangeffamaan raawwadha jedhu akka qoosaa daa'imaatti tuffachuun koffisanii jiru. Waraana keessatti wanti rukuttaa xiqqoo jedhamu hin jiru. Diinni yoo biyya keenya tuqe xiqqaas haa ta'u guddaa nuti akka weerara guutuutti lakkoofne humna keenya guutuun deebii ilaalessaa kennina jechuun Tiraan madaa xiqqoo danda'uuf obsaa akka hin qabne mirkaneessanii jiru. Yeroo Ameerikaan maaliif Iraan harka hin kennatu jechuun dhiphattutti Tiraan ammoo seenaa ishee yaadachiisaa jirti. Ergamaan Ameerikaa Steve Witkoff gaaffii Iraan maaliif humna kana hundaa argitee hin jilbeenfanne jedhu yeroo gaafatu Baaqa'iin kolfanii deebii kennan. Jilbeenfachuun aadaa uummataa Iraan miti. Seenaa keenya keessatti diinaaf gadi jennee beeknu ammas hin ta'u. Kunis Ameerikaan Iraan akka biyyoota biroo doorsisaan sodaatanii harka kennan sanaam akka hin taane ammayyuu hubachuu dhabuu ishee agarsiisa. Dhiphinni kun sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa kan mul'isu biyyoonni akka Indiyaa, Awustiraaliyaa, Swiidinii fi Poolaand lammiilee isaanii lafaam Iraan keessaa ba'am waraanni ka'uufii jechuun waamuu isaaniiti. Awurooppaanis gama isheetiin Iraan dadhabdeetti kanaaf kottu haa mari'annu jechuun yoo kadhattus Iraan garuu mirga keenyaam isa uumamaa mirga nuukileeraa fi birmadummaa keenya irratti hin mari'annu jechuun balbala cufattee jirti. Yeroo qilleensi siyaasaa abbaa giddugaleessaa ho'ee gubaa jiru kana ergaan sodaachisaan tokko karaa dippiloomaasii yookaan karaa miidiyaa osoo hin taane karaa iskiriinii raadaaraa ifa ba'ee jira. Addunyaan ija ishee hundaam gara doonii waraanaa Ameerikaa fi looniiwwan isaaniirraa yeroo jirtutti Raashiyaan callistee taphni koo amma eegale jechuun tarkaanfii basaasota warra dhiyaa rifachiisuu fudhattee jirti. Ijoon dubbii kanaa wanta guyyoota kurnan darban keessaa samiitti Iraan irratti mul'atedha. Xiyyaarri fe'umsaa gurguddaan Raashiyaa kan gosa Ilyushin 76 TD jedhamu guyyoota 10 qofaa keessatti si'a 4 magaalaa guddoo Iraan Tiraanitti deddeebi'uun isaa mirkanaa'ee jira. Kun deddeebii nagaa miti. Jookarii Raashiyaa tapha keessaa galchiteedha.
wanti nama ajaa'ibuun xiyyaarri lakkoofsa galmeem RA 76373 qabu kun kanaan duraam dirree waraanaa Liibiyaa fi Siiriyaa keessatti meeshaa waraanaa ulfaataa deddeebisuun beekamu. Yeroo ammaa kanaam ifatti osoo mallattoo isaa raadaararraa hin dhoksin Moskoo fi Tiraan gidduutti deddeebi'aa jira. Biyyoonni yeroo iccitii waraanaa gaggeessan yeroo baay'ee raadaarra jalaam of dhoksuun yeroo Raashiyaan maaliif ifatti mul'achuu barbaadde? Deebiin isaa salphaadha. Kun ergaa ifaam Waashingitaniif ergamedha. Puutiin pirezidaantii Tiraampin ati doonii waraanaa yoo fiddeem ani ammoo lafee dugdaa Iraan nan jabeessa jechaa jira. Xiyyaarri kun akkuma bineensa samii meeshaalee waraanaa ulfaataa toonii 10 lakkaa'aman fe'ee Teheraanin qubata. Sa'aatii muraasa booda ammoo fe'ee gara Moskootti deebi'a. Xiinxaltoonni waraanaa fi basaastonni waraanaa ammaam dhiphina guddaa keessa galanii jiru. Sababiin isaa deddeebiin kun oduu gaazexaan Financial Times eenyu kana saaxilee wajjin wal qabata. Akkuma beekamu Iraan meeshaalee ittisaa qilleensaa ammayyaawaa kan verbaa jedhaman bitachuuf Raashiyaa waliin waliigaltee yuuroo miliyoona 500 mallatteessuun isheen yaadatama. Kanaaf xiyyaarri Ilyushin kun meeshaalee ittisaa qilleensaa kanneen diroonii fi xiyyaara Ameerikaa damsee kuffisuuf dandeettii qabu sana saffisaan Iraanitti guuraa jiraachuu isaa shakkii hin qabu. Kunis Iraan waraana guyyaa 12 darbe keessatti qaawwa uumame sana saffisaa ibsaan akka suphattuun ishee gargaara. Ameerikaan yeroo ammaa kana olaantummaa qilleensaa qabduun fayyadamuun Iraanin jilbeenfachiisuuf tattaafachaa jirti. Garuu Iraan harka maratti hin teenye. Riqicha qilleensaa Moskoo fi Teheraan gidduutti diriire kanaan Iraan guyyaa guyyaan humna ishee haaromsaa meeshaa hidhachaa fi qophii waraanaa isa xumuraa gochaa jirti. Tiraamp waliigaltee gaarii yoo hin mallatteessine nan rukutaa jedhanii yeroo kakatan Iraan ammoo kottuu xiyyaarri kee deebi'ee hin galu jechuun qabatamaan deebisaa jirti. Raadaarri sobaa hin dubbatu. Xiyyaarri si'a 4 deddeebi'e kun meeshaa nyaataa yookaan dawaa fe'ee akka hin deemne beekamaadha. Inni kun cichoominaa Iraanii fi cichummaa tarsiimoo Raashiyaatiin. Iraan teekinooloojii ishee kan biyya keessaa irratti teekinooloojii Raashiyaa dabalattee gaachana sibiilaa diinni salphaatti hin cabsine ijaarrachaa jirti. Kanaaf deddeebiin xiyyaara kana ergaa siyaasaa guddaa qaba. Iraan kophaa ishee miti yoo tuqamte humni ishee kan kaleessaa miti. Taphni amma galaana Hormuz irratti taphatamaa jiru taphaa humnaa qofa osoo hin taane tapha sammuu fi saffisaa loojistikiiti. Iraan ammoo tapha kana keessatti injifannoo galmeessisuuf carraaqqii addaa gochaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.